Nagaan Waaqayyoo hunda keessaniif haa ta'u. Raajii Qannoodha. Sagalee Waaqayyoo keessaa seera keessa deebii boqonnaa 23 lakkoofsa 5 irraa akkas jedha. Haa ta'u iyyuu malee Waaqayyo gooftaan kee sababii si jaallateef balaamiif hin nageenye. Waaqayyo gooftaan kee abaarsicha eebbatti siif geeddaree jedha. Nagaan gooftaa isiniif haa ta'u. Waldaan keenya waldaan Tulluu Araaraa yeroo adda addaatti sagantaa konfireensi sagantaa hafuuraa qopheessaa turuun keenya ni yaadatama. Anis oduu gammachiisaa isinitti muufan fuula keessatti dhiyaadhee yoo Waaqayyo jedhee bakka jimaata fuula keenya dura jiru guyyaa gaafa jimaataa 16 hamma 18 jimaata guyyaa guutuu qidaamee guyyaa guutuu dilbata guyyaa guutuu sagantaa konfirensii hafuura guddaatu qophaa'ee jira. Namoonni hojii garaagaraarra jirtan seektara garaagaraarra kan jirtan baadiyyaa magaalaa hojjetoonni mootummaa naggaadonni akkasuma hojii dhabdanii kan rakkattan abaarsa garaagaraa qabatanii kan jirtan. Abaarsichi akka isin duukaa hin ceeneef guyyoota sadan kanatti namoota hundumaaf ni kadhanna. Konfirensiin kun konfirensii abaarsitti cabuudha. Namoonni itti wal affeertanii namoota rakkoo garaagaraa keessa jiran hundumaa qabattanii akka dhuftan jaalala Waaqayyootiin isin affeerra. Keessattuu magaalota naannoo hoolotaatti argamtan, Amboorra kan jirtan, naannoo Buraayyuu, Shaggar kan jirtan, Mogor, Meettaa warri jirtan, uummati magaalaaf baadiyyaarra jirtan sagalee kana kan dhageessan waliif sheer gootanii waliif daddabarsanii dhaamsa kana nama hundumaa biraan akka nu geessan guyyoota jedhame kanatti argamtanii akka abaarsa isinirraa cabuuf zarii keessanii hojii keessan duukaa mul'ata keessan duukaa abaarsa akka hin tarkaanfanneef isinii kadhanna. Guyyoota kanatti Waaqayyo namoota baay'ee hin hiika. Kottaa irratti argama. Eebbi guddaan kun isin darbin isin jechuun jaalladha. Guyyoota kanatti an obboleessi keessan akkasuma raajii Lalisaa Maatiyos, Faarfataa Malkaamuu Sanbataa, Faarfataa Amaanuel Makuriyaa, Faarfataa Fayyoo wajjiniin yeroo waaqeffannaa bal'aa hin qabaannaa. Teessoon keenya magaalaa hoolotaa hoteela hawwii duraanii dabartanii daandii koobilii buufata fayyaa galgal kuyyuuttachi ol geessu gara harka mirgaa irratti nu argattu lakkoofsa bilbilaa foddaa kanarra jiru irratti dawwaltanii nu argachuu dandeessu. Guyyaa kanatti namoota baay'eef hin kadhatama. Namoota baay'ee irraa harka keenya hin kadhannaa. Hidhaan namoota baay'ee hin hiikama. Hundumti keessan sagalee kana kan dhageessan wal dhageessisaa sagantaa guddaa kanarraa hirmaadhaan dhaamsa kooti. Gooftaan isin eebbisu nagaadhaan kottaa.